السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني هردفتوني أورو سبورتي فيها كسمة إلمان أوروموهن دخيسانو أني إفا أميني أورو سبورتي راي أكم جرتان نجيك أبداني فيالاي الحمد لله أني سنجيا إيقا أرانتنس application itu barida tokko isini fide dhufeetin jira. Egaa warri beeytanis application kana warri beeytanis akkuma beeytanitti kanneen hin beeyneef immoo beekumsa yookaan irraa baratan jeetiin qabadhee dhufee jechuudha. Applicationichi maali yoo jettan akkam goonee YouTube qaxxitaa gabbannaa YouTube kanarra video download itti godhama. Video feed size feeditti MP3 feeta video itti ofeetes muuziqaa qofatti ofeetes ittiin si buusaa jechuudha. Inni sunis YouTubein Jeen YouTube kajoo kana YouTubein isa kana waan ta'eef irraa fayyadamaadha. Saniifuu na hordofaadha. Odoo karaa barumsaatti hin seenne dura YouTube keessan keessa seenaati warreen haarawaa taatan warreen YouTube keessa subscribe godhin YouTube keessan seena sana bakka irra bareessan tanarratti Oro Sport jedhaati YouTube keessan irratti yeroo takka irratti barreessaati. San booda Oro Sportii search godhaati bifa tanaan isin dhufa ono Oro Sport akka gubbarra agartan kana nama hedduullee waan qabu ono amma baname YouTube haarawaa waan ta'eef Oro Sport keessa seentanii ono video tanaan gadhiisee hedduu jira ba afurmoo akkasii jira seenaatiiti laalaatiiti irraa fayyadama saayibootan keessaniifis share godhaati akkasuma YouTube kanatti nama afeeraa barumsa babbareedaa asirratti gadhiifamaa jira akkasuma gadhiifamuu deema waan ta'eef gaa baratuun waan dirqama ta'uudha seenaatii akkasitti YouTube kana subscribe no barreeffama diimaa kana yeroo takka tuqaa subscribe akkatti godhaati san booda viidiyoon yeroo amma gadhiisu guyyaarraa isiniif gadhiisu viidiyoo bareedaa akka isiniin dabarreef mallattoo bilbilaa tana yeroo takka akkatti tuqaasaadha san booda viidiyoon an gadhiisu dafee isin gahaa jechuudha. Egaa karaa barumsa keenya irratti yoo dabarru applicationichi Play Store keessaa hin argamu. Play Store keessaa hin argamu jechuudha. Application eessaa arganne yoo ta'e Google Chrome deemaatiiti yookaan browser keessan ka fayyadamtan keessa deemaati. Browser seentanii ono bakka itti search kanarratti hidhee san booda maal jettee irra barreessaa dura up to down kana irratti search gootaa jechuudha. Up to down marketiidha yoo feetan as keessaa application hedduu jira application maallaqaan download ta'u YouTube Play Store irraa ati argatta ono go search gootee up to down bifa tanaan si dhufa. Erga bifa tanaan si dhufee maal goota yeroo takka irratti tuqxaa ono up to down market yookaan akkama akka Play Store ti applicationoota Play Store gubba maallaqaan download goote yookaan kan Play Store gubbatti hin argamneetu as keessatti argama jechuudha. Maal goota search bakka search ta mallattoo search sana irratti tuqxee maal jettee irra barreessita. Egaa Jeen YouTube achirratti barreessita jechuudha. Si fida Jeen YouTube dhiifama addan sissee no addeessuun qabdanii walitti deebistee Jeen YouTube etta ono bifuma tana inni no si fida dafee irratti tuqatta na no YouTubein agartu kana Jeen YouTubein isa kana jechuudha. Na download hajo last version download isan goota download ono xiqqaa size isa megabyte 3 waan hin guunne jechuudha. Hedduu takka bootallee hin fudhatu hedduu takka YouTube bareedaadha jechuudha. Isarra yeroo takka gochuu kaaste akkasiin si fida download kajoo haa okay kajoo si fida taa okay goota jechuudha. Ana download eegalee jira jechuudha. La mobiloon hedduun wal dhaba waan ta'eef kunis gubbaa tanarraa gad harkiftee downloading kajoo agartaa kun asumarraa browseruma keessa download kajoo agartaa no download ta'utti jira jechuudha applicationichi. Haga inni download isinii ta'uuni eeydanii anamma isa kana mee kan hin fayyadamu ture irraa haqeetin taakkatti kan hin download godhu jiru kana akkamitti akka fayyadamtan isin garsiisa na hordofaa.
no kana amma haqeetiin jira san isini fide daawloo godhu ture sammee daawloo ta'ee jira xiqqoo neetworkiin keessatti dhabaa waan ta'eef dhiifama daawloo ta'uu jira naaf kolchaadha egaa application kun hedduu application bareedaadha jeetiin isiniif fidee dhufe waan takka isin gaaf turreetu na daawloo godhuu qof ono open jettan install of fite booda open jettan ono ga bifuma akka YouTube matti siibana waan takka garaagarummaa isaan qabu akkuma YouTube siibana ugu siibano ati network xiqqoo dadhabaadha ono bifuma YouTube tiin si fida waan takka yeroo takka maastaawoqiyaa beeksisa wayii as gubbatti si dhufa beeksisa kana artist waan birootan toin X kajo kana irraa tuita እና application-icha bifa tanaan argatta ono fakkeenyaaf amma muuziqaa fedhe irratti sarchaa godhu danda'a akkuma YouTube itti muuziqaa fedhe amma sarchaa godhu fakkeenyaaf amma Oromoo muuziqaa sarchaa godhu eegaadha Oromoo music na ono bifa tanaa akkuma YouTube daradarii siita akka garaagarummaa takka qabu jechuudha ono kan feete keessa laallattee ka daawloo godhatuu feete san irratti yeroo takka cuqaasta irratti hoggaa cuqaaste handafeen afaanuu dhabu wanta neetworkiin kiyya xiqqoo dadhabaa waan ta'eef mara ono mallattoo qaastii daawloodii mallattoo gaggara gartoona ishii yogguu tuuxeette beeksisa dhufu eksirraa goota mallattoo sana yogguu tuuxeette ono viidiyoon fakkeenyaaf amma moobaayilaa kwaalitiin 300 fi 60 gaara ati ilaal MP3 yoo feete MP3 barbaad MP3 kajoo muuziqaa qofa yoo feete jechuudha sagalee qofaan MP3 kajoo yalooloo deemtee barbaadde irratti qotta anamma viidiyoo waan hin fedhuuf meegaapiikselii 360 kun amma gahaadha jeetiin yaada moobaayilaa fi yaatis kwaalitii feeteen daawloo godhatu hundeessaa nama 360 anaa godhume daawlood keessaa baataa peejii ana gosa fide daawloodii eegalee jira jechuudha egaa viidiyoon oguu daawloo ta'ee si dhume booda qaxxaa foolderuma kan kee gaalarii kan kee keessa deemtee jechuudha yookaan fooldera viidiyoo kan kee keessa deemtee argattaa jechuudha wanta garaagarummaan qabu no bifa tanaan si deebisa ammallee deebitee keessa sarcha gootee hafeetee daawloo godhatuu dandeessa laaftumatti jechuudha piroosesa hedduun fedhu application bootaa sirraan fudhatu hedduu takka bareedaadhaaf kan amma viidiyoo amma daawloo irratti ajajamee alaallu egaa viidiyoon hono daawloo ta'ee jira viidiyoon kama agartu ana hono daawloo ta'ee jira bifa tanaan amma fakkeenyaaf kwaalitiin hon 360 360 moobaayilaa fi gahaadha jeetii yaada malee kwaalitii hafeeteen HD dhaan daawloo godhatu hundeessa garuu 360 moobaayilaa fi gahaadha isiniif jeetii yaada akka daataa keessanii isin nyaanneef xiqqoo jiddu galaati miidiyeemiidha bareedaadha kanaan daawloo godhadhaan jaa kwaalitii bareeduma moobaayilaa bareechatuma si agarsiisa waan ta'eef na appilikeeshina kana akka irraa fayyadamtan akka jaalattanis abdiin qaba inna video kana yoo jaalatte like godhuun dagatini like godhuun keessan ana jajjabeessoo kan video bareedaa hedduu qabadhee isinii dhufu nagaruudha akkasuma saayiboottan keessaniifis share godhaadha asumarraan share kajoo godhaatiti WhatsAppinis akkasuma saayiboottan gruupii qabdan illee share godhaate akka namuu horoo ispoortii argee irraa fayyadamu gaa abdiin qaba isinis like share subscribe godhuu hin dagatinaatiti akkasuma viidiyoo biraa ammallee inshallah guyyaarraa viidiyoo gadhiisutti hin jira waan ta'eef viidiyoo bareedaa biraa boru qabadhee isiniif hin dhiyaadha akka na caqastanii subscribe gootanii akka isin hin dabarreef akka eeggattan isin afeera akkasuma gaa waan hanga ammaa na wajjin turtaniif galatoomadhaanis kan isin wajji ture ifa amiini egaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi